Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii yuutuubii Askaadhachi jalatti argamtanii hundumti keessanuu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa egaa sambuusaa hojjechuudhaaf hanjaraa hanga dhumaatti na waliin turaa waan sitti nanamuun isin agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii qopheeffadhee isin jira akka itti namuu hanga dhumatti na waliin turaan isin jira. Shunkurtii irree qopheeffadhee lukkuurree mureetiin jira. Akkuma argaa jirtanii sambuusaa hojjechuudhaaf hanjara hanga dhumatti na waliin turaan isin jira. Turtiin keessa na waliin haa ta'u wanta itti nannamu hunda isin agarsiisa. Viidiyoon biyyoo isinitti tole sheer laayik gochuudhaan maatis naa ta'achumaanii na waliin turaan isin jira. Kalau harga bisa untuk apa sih kawan itu ini pasti terakhir untuk tidak kita bisa ini terakhir untuk kosyo bisa deh apa saudara bisa deh jadi harus mulai jadi rasa mampu ada cinta. Kemarin kita tanamlah ikan dabara baik itu sama awas curah, makan nasi ikan dabara. Kemarin kita tidak boleh menjerah bersah untuk among sahaja. Mau keluarga tambah harati bersama kukut tinaka.
xiqqoo daqiiqaa 5 fi biraan teessisa san booda bakka afuree jira xumuree jira jechuudha. Akkuma salphumatti kasambusaa hojjechuu dandeessu. Yaa waan nama qaqqabu miti nama rakkisu miti. እንግዲህ akkuma argaa jirtan daqiiqaa muraasa keessatti xumuree jira. Yaa maruu bichaadha waan nama rakkisu miti. Ana kaa fakkaata siniin jedha. Daqiiqaa muraasaaf qaada'aa isaan booda daqiiqaa 5 booda yaa hin bishaata hin xumuramaa jechuudha. Amma maruudhaaf jira akkuma argaa jirtanii yaa qopheeffadhee hundumaa xumuree bilcheessee bakka amma maruutti jiran isiniin jedhan waliin turaadha. Yaa sambuusaa warreen sambuusaa maruu jaallattan akka kiyya waan salphaa ta'eef yaa maraan isaa nama hin dhibu. Sambuusichi haala salphaadhaan hojjetama. Namarree rakkisu akkuma argaa jirtanii. Booda yeroo xabbafamu akka inni kanneef jabeeffatu jechuudha. Harkaanii yaa waan nama dhibu miti.